Giddugalli yaala fayyaa onnee daa'immanii Itoophiyaa erga hundeeffamee waggoonni 33 lakkaa'amanii jiru. Daa'imman Itoophiyaa abdii biyyaa ta'an sababa dhibee kanaan lubbuu isaanii dhaban hir'isuuf giddugalichi deeggarsa argatuun tajaajila garaagaraa laachuu irratti argama. Bara kana qofaas tajaajila deddeebi'anii yaaluu 8,000 olii fi baqaqsanii yaaluu daa'immanii 328 ol ta'aniif tajaajila laachuus danda'eera. Giddugalicharraa tajaajila argateen mucaa isaa du'a jalaa kan oolfate Lammaa Kabbadaa miira isatti dhagahamu akka isti dubbatam በጣም ከባድ ነው ማለት አሁን ልብ እስከ 2 ሚሊዮን ምናምን አካባቢ ይጠየቃል በትንሹ yeroo sanatti baay'ee ulfaata ture tajaajila yaala onnee waliin wal qabatee birriin gaafatamaa tures hanga birrii miiliyoona 2tti siquram maallaqa kana fidee daa'ima koo yaalchisuuf immoo tasumaa kan yaadamus hin turre naasuu fi jeequmsi nu keessatti uumamee ture jechaan kan ibsamus hin turre gara giddugala kana yeroo finnutti simannaa isaanirraa eegalee haalli itti tajaajila namaaf laatan kan nama gammachiisu ture kun har'a tajaajila baqaqsanii yaaluu daa'imni koo argateen fayya buleessaa ta'eera. Addee Maarituu Awwal daa'ima ishee dhalatti ji'a 7 irraa eegalee dhibee onneen dararamaa turte tajaajila giddugalicharraa argatteen daa'imni ishee yeroo ammaa fayya buleettii ta'uu akka dandeesse himti. Kanaafis giddugalicha galateeffatti. የሰባት ወር ህፃን ሆና ነው ሲያማት አንቀጠም ሆስፒታል 3 ሰዓት የልብ ኬዝ አላት ጥቁር አንበሳ ውሰጃታለሁ akka tasaa dhibamtee jennaan gara mana yaalaa geessine kana boodas dhibee onnee ta'uu nutti himanii tajaajila yaalaaf gara giddugala kanaa ergan fidees waggoonni 6 lakkaawamanii jiru ji'a 5 har'aa dhibeen ishee waan hammaateef gara biyya alaatti geessi jedhameen turesi akka carraa ta'ee ammoo namoonni tajaajila yaala baqaqsanii kennan biyya alaa irraa galaniiru jedhamee naaf bilbilame mucaan koo yaala argachuu dandeesse kunoo amma akka hiriyoota ishee kolfaa taphachuu irratti argamti giddugala kana keessa namoota hojjetan hunda galateeffachuun barbaada. Hojii gaggeessaa olaanaa giddugala yaala fayyaa onnee daa'immanii Itoophiyaa obbo Hiriyuu Alii haala rakkisaa hundaa keessatti dhaabbilee fi namoota dhuunfaa giddugalicha cina dhaabbatan galateeffataniiru. የኮቪድ በኋላ ያለው ሁኔታ ገና ሪከቨር አለማድረጉ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታም ከውጭ እየመጡ ለሚረዱን ሰዎች ብዙ ጋባዥ አልነበረም ሰበበ ወረራ ኮቪድ-19 ኦጌሶኒ ቶሎ ኦልቶተ ቢያ አላ ገረ ቢያ ዱፈን ይራቹ ፊ ሀሊ ቢየ ኬሳ ቱሪስ ሚጀታ ተውለቡን ቡአ በኢነ ጅራተኒስ ነሞተ ዱንፋራ ካሴ ሀገዳቢሌ ጉርጉዶቲ ጊዱገልቻፍ ቱምሰታሰኒፍ ገለቴፈቹ በርባና Daayirikteera meedikaalaa giddugalichaa kan ta'an Dr. Mikilool Mangistuu giddugalichi tajaajila irraa eegamu laachaa kan jiru ta'us haga yaalamtoota tartiiba qabatanii jiranii yoo wal bira qabamu garuu ammas hojiin guddaa kan eegamu ta'uu dubbatu. ከሚጠብቁ ታካሚዎች ስናየው ወደ 5% ያህል ነው በዚህ ዓመት እንግዲህ መስራት የቻልነው በረከነቲ ተጃጅለ ያላ ከነኔ ገቻ ጅረን ኬሳ ሊበንታሸን ቆፋፍ ተጃጅለ ላቹ ደንጀኝ ከነመለስ ያለምቶቶ ሃራ ኩመት ኮቪድ ይበጃ ሲመቹን ዳኢማን ሊበሰዲ ፊዲደም ሰዴት አን ቆፋፍ ተጃጅለ በቀቅሰን ያሉ ላቹ ደንጀኝ ኩን አሞ አመስ ኦጂ በላ ሆጀቹ ከቀምኑ ከሙልሱዳ Giddugalichi tajaajila yaala fayyaa onnee biyya keessatti laatu cinatti gara biyyoota garaagaraatti erguunis yaalchisaatii jira. Giddugalichatti tajaajila fayyaa argachuuf daa'imman 7,400 dabaree eeggatanii akka jiranis beekuun danda'ameera.